sirrii ta'ee amantii dhugaa ta'ee akkamittiin amantiiwwan hunda kana keessaa baruu dandeenya? Ulaagaan jalqabaa maddoota amantaa kanaa sirriidha moo sirrii miti yookaan immoo akkuma hordoftoonni amantaa sanaa jedhanii rabbirraa dhufe immoo rabbirraa hin dhufne. Abbaan jira, mucaan jira, Hafuura qulqulluu. hafuura qulqulluun isa kami? Amantaa dhugaa kana beekuudhaaf yookaan addaan baafachuudhaaf dirqama amantoota kana hunda ilaaluu qabna moo akkamitti? Amma utuu seera amantaa islaamummaa kanaaf mootummaa goone seera biraa baasnee waan itti dabaluu hin qabnu jechuudha. Waan hunda keessatti iyyuu. Addunyaa keenya keessatti qabatamne jiru amantaa tokko irratti murteessuudhaa fi kitaaba amantaa sanaan dubbisnu yookaan immoo waa'ee amantaa sanaa sirriitti hin qoratu namoonni. Fakkeenyaaf amma keessattuu islaamummaa kana yoo fudhanne namoonni waa'ee islaamummaa qur'aana irraa miti kan jarri dubbisan. Akkasuma kan nuti sirriitti mirkaneessinee isinitti himnu amantaa islaamummaa qofti akka inni darbu kana baruu qabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Har'as kutaa haaraadhaan isinitti deebinee jirra jechuudha. Kutaa darbe keessatti barbaachisummaa amantii ilaalaa turre. Amantiin tokko barbaachisaa akka inni ta'e irratti walii gallee turre. Amma immoo amantiin erga barbaachisaa ta'e amantiiwwan hunda kana keessaa immoo amantiin sirrii ta'e kam akka ta'e keessaa barree amantii dhugaa ta'e hordofuu qabna. Sana akkamitti akka baruu qabnu waliin ilaalla jechuudha. Obboleessi keenya Mu'aaz Sheekh Jamaal wajjin jirra. Baga nagaan nuti har'as. Baga nagaan nuti. Inshaallah har'as egaa qophiin keenya kan dheengaddaatti kan fufedha kan nuti eegallu kallattii maan seennaa jechuudha. Har'a mata dureen keenya kan nuti ilaallu amantii sirrii ta'ee amantii dhugaa ta'ee akkamittiin amantiiwwan hunda kana keessaa baruu dandeenya? Ulaagaalee maaliitiin ilaallee amantii dhugaa ta'e keessaa fudhachuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan gaaffii sanaan si gaafadha. Bismillah. Akkuma tamma kaaftee egaa amantii dhugaa ta'e akkamitti barraa kan jedhuu fi waa hedduu ilaaluu dandeenya. Jalqaba irratti akkuma qabatama addunyaa keenyaa kanaatti jechuudha amantaan hedduutu jira. Amantaa naannoo 7,000 lakkaa'amutu jira jechuudha addunyaa kanarra. Kanaafuu jennaan erga amantaan dhala namaatiif barbaachisaa ta'e amantaa kana hunda keessaa kamtu sirrii akka ta'e kamtu sirriidha. Maaliif jennaan dhugaan tokkumatu jira. Lamas ta'uu hin danda'u, sadiis ta'uu hin danda'u gatii ta'ee fi keessaa amantiin sirriin yookaan amantiin dhugaan tokkuma jechuudha. Kanaafuu amantaa dhugaa kana beekuudhaaf yookaan addaan baafachuudhaaf dirqama amantoota kana hunda ilaaluu qabna moo akkamitti kan jedhu jechuudha kan nuti ilaallu. Amantoota jiran kana adda baafachuudhaaf yookaan amantaa kamtu sirriidha jennee adda baafachuudhaaf ulaagaa 4 kaa'uu dandeenya. Ulaagaan kuni kan giddu galeessa ta'e jechuudha. Namni barbaade hundayyuu kan ilaaluu qabu malee amma namni tokko lafaa ka'ee amantaa kootu sirriidha jedhee callisee ulaagaa baasuu hin taane ulaagaan kun ulaagaa giddu galeessa ta'e jechuudha. Namni hundiyyuu kan irratti of ilaaluu danda'u ta'uu qaba mitiire. Kanaaf egaa amantaan tokko sirrii ta'uu akkamitti barraasa jedhu ulaagaa keenya ulaagaaleen sun kamii jennee kaasuu qabna. Maal jetta? Amantaa tokko sirrii ta'uu isaa irratti ulaagaan keenya inni jalqabaadha madda amantaa sanaati. Jalqabbii isaa jechuudha. Amantaan sun maddi isaa maali yookaan immoo bu'uurri isaa maalirratti hundaa'a kan jedhu. Akka fakkeenyaaf kitaabilee amantaatu jira. Amantaan garri caalu yookaan amantaan muraasni kan addunyaarra jiran kitaabilee mataa isaanii qabu. Kitaabileen kun immoo rabbiin irraa dhufe yookaan immoo kallattiidhaan rabbirraa nuuf dhufe ajajni kun qajeelfamni kun kallattiidhaan rabbiin irraa nuuf dhufe jedhaniitiyyuu amanuu jechuudha. Kanaafuu innaan ulaagaan jalqabaa maddoota amantaa kanaa sirriidha moo sirrii miti yookaan immoo akkuma hordoftoonni amantaa sanaa jedhanii rabbirraa dhufe immoo rabbirraa hin dhufne yoo rabbirraa dhufe kan ta'e guyyaa keessa harki namaatti seenera moo hin seenne akkuma duraanii yizatiisaa yookaan immoo qabiyyeesaa qabatee as ga'e moo harki namaa itti seenera kan jedhu ilaalla jechuudha ulaagaa kanarratti. Amma madda isaa gaafa jennu turtiin amantaa dhugummaa isaan ibsa. Amma fakkeenyaaf wal caalmiin
isaa jechuudha. Amantaan tokko kan dhiyeenya keessa dhufee jira, kan immoo baay'ee ture jira. Sun dhugummaa isaanii ibsaa turuunii fi turuu dhiisuun isaa jechuudha. Turtii yeroo jennu turtii keessa jijjiiramuu dhabuu madda sanaati. Akka fakkeenyaaf madda yeroo jennu fakkeenyaaf akka islaamummaatti quraanatu jira. Akka amantaa kiristaanaatti immoo baaybiliin jira. Amantoota biraas yoo fudhanne amantaa hinduizimii yoo fudhanne fakkeenyaaf veedaan jira. Kitaabileen amantootaa kun turtii yeroo dheeraa keessa jijjiiramaniiru moo hin jijjiiramne. Amma kitaaba irratti hundeessaa jirra gaammadha. Madda gateetii maal jechuudha. Amantaan tokko fakkeenyaaf quraana yoo fudhanne amantaan islaamaa maddi isaa quraana. Dhufaatiin isaa jechuudha. Kanaaf hundaani maddi sun yoo sirrii ta'e yookaan bu'uurri isaa sun sirrii yoo ta'e amantaan sun illee sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Yommuu maddi sun yookaan bu'uurri amantaa sanaa sun achumatti yoo sirrii hin taane immoo amantaan sun achumatti iyyuu kufuu danda'a jechuudha. Amma akka goona ulaagaalee afran jenne sana afran isaa al tokko maqaa waamne san booda immoo tokko tokkoon diiteeyil sirriitti ilaalla. Jalqabii madda yookiin dhufaatii amantii sanaati jenneerra. Lammaffaan maal jennu? Lammaffaan immoo amantaan suni hunda galeessa yookaan immoo nama hunda walitti hammatamoo saba murtaa'eefi kan jedhu jechuudha. Hunda galeessummaa fi hunda galeessummaa fi yookaan immoo walitti fufiinsa jechuudha. Kan uummata tokko qofa tajaajilu immoo ilma namaa kan jedhame hunda isaa kan tajaajiludha isa jedhu jechuudha. Akkasii. Lama kun. Sadaffaa irratti immoo ulaagaan sadaffaanii bu'aa amantaa kanaa jechuudha. Gara duudhaatiif gara safuutiin duudhaa fi amantaa safuu sanaa jechuudha. Duudhaa fi safuu amantaa bu'aanni hawaasummaa keessatti jireenya hawaasummaa keessatti fidu akkasumallee nama dhuunfaadhaaf illee bu'aanni kennu jechuudha. Bu'aanni fidu maal akka ta'e ilaalamuu qaba. Afuraffaa irratti immoo ilaalcha amantaan sun ilaalcha inni rabbiif qabu yookaan immoo gooftaadhaaf qabu jechuudha. Kunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu ulaagaa kana afraniin iyyuu amantaan tokko sirriidha moo sirrii miti kan jedhu adda baafachuu dandeenya jechuudha. Gara jalqabaatti deebina egaa madda amantiilee maddi sun amantiin suni amma amantaa kan jennu amma hunda amantaalee amma 3,000 yookiin 4,000 ol jiran sana hunda isaa kaasnii kun kana jechuun sa'aatii dheeraa nutti fudhata. Kanaaf amantiiwwan gurguddoo jedhamu kaasneetiyyuu san booda ulaagaa jalqaba keenya sana irratti madaalla jechuudha. Ulaagaa jalqabaa sana hin darba yoo darba ulaagaa afran kana keessa yoo 2-3 darbaa dhufe dhuma irratti tokkumatu hafa dhugaatu tokko gati ta'edhaaf jechuudha. San booda amantiiwwan madaallu adda baafannee kaa'achuu qabna gaama. Amantiiwwan madaallu amantaan egaa akka daataa addunyaa keenya yeroo ilaalle amantoonni akka addunyaa keenyaatti hordoftoota baay'ee qabanii amantaa 4 kaasuu dandeenya. Jalqaba irratti amantoota yookaan immoo hordoftoota hedduu qabaachuudhaan amantaan dursee jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha amantaa kiristaanaati. Kiristaanummaa jechuudha. Hordoftoota hedduu qaba biiliyoona 2 ol qaba jechuudha. Itti aansuudhaan amantaa islaamummaa innis yeroo ammaatti daataa amma jirutti daataan sirriin garuu jiraachuudha baatus akka daataan tokko mirkaneessanutti amantaan islaamaa innis biiliyoona 2 ol ta'eera jedhaniiti kan yaadamu. Sadaffaa irratti immoo amantaa hinduizimiiti. Hinduizimiinis amantaa baay'ee jechuun addunyaarra hin facaane garuu hordoftoota isaatiiyyuu fakkeenyaaf bakkuma jirutti jechuudha. Gatii warra hindii wajjin wal qabatuu fi baay'ina gatii qabanii fi immoo qobaadhumatti biiliyoona 1 ol waan ta'eef hordoftoota hedduu qaba jechuudha. Kanaaf inni sadaffaa irratti isa ilaalla. Afuraffaa irratti immoo amantaan islaamaatii fi kiristaanaa erga ka'e immoo kan biraan hafne amantaa yahudaati. Hordoftoota baay'ee yoo hin qabaanne iyyuu amantaa yahudaa amantaa sirriitti dhiibbaa qabudha. Ji'oogiraafii keessatti yookaan immoo akka seenaa addunyaa keessatti gahee guddaa qaba gatii ta'ee fi amantaa yahudaas ilaallaa jechuudha. Egaa yeroo amantaa kana ilaallu keessatti namni tokko gaafa amantaan tokko sirriidha moo sirrii miti jechuu yeroo qorachuu jalqabu jalqaba irratti wanta duraan dhagahee namoota irraa dhagahee hunda isaarraa bilisa ta'uu qaba. Ammas immoo amantaan soorsii yookaan immoo madda piraayimari soorsii kan jedhamu jira, sekondarii soorsii kan jedhamu jira, madda jalqabaa, madda lammaffaa, sadaffaa kan jedhamu jira. Madda jalqabaa inni jalqabaa kan jedhamu kitaaba amantaa sanaati.
Kanaafuu amantaa tokko sirrii ta'uudhaaf yookaan immoo sirrii ta'uu dhabuu isaa baruudhaaf qajeelfama inni ittiin deemu yookiin kitaaba inni ittiin deemu sana kitaaba sana dubbisuu qabna jechuudha. Malee wanta namni nutti himeen yookaan immoo waan namarraa dhageenyeen murteessuu hin qabnu jechuudha. Maaliif ennaan amma yeroo ammaa kana keessatti addunyaa keenya keessatti qabatamne jiru amantaa tokko irratti murteessuudhaa fi kitaaba amantaa sanaan dubbisnu yookaan immoo waa'ee amantaa sanaa sirriitti hin qoratu namoonni. Fakkeenyaaf amma keessattuu islaamummaa kana yoo fudhanne namoonni waa'ee islaamummaa qur'aana irraa miti kan jarri dubbisan. Akkasumaan Miidiyaa irraa wanta waa'ee islaamummaa dubbatamu fakkeenyaaf islaamummaan amantaa shororkeessummaati. Humnaan dhufe yookaan immoo seefiidhaan dhufe fakkeenyaaf islaamummaan mirga dubartootaa dhiibaa. Akkasuma immoo haadha manaa tokko fuuchuuf hin danda'ama 4-7 fa'aa kan jedhanii kan akka waan miidiyaa irratti gaheetiif dubbatamu qofa dhagahaniitiyyuu amantaan islaamummaa kana jedhanii kan amananii jira jechuudha. Kanaafuu jennaan amantaa tokko baruudhaa fi qajeelfama isaa soorsii dubbisuu qabna. jalqabaa yookaan immoo madda jalqabaa ilaaluu qabna nuti jechuudha. Malee namarraa yookaan immoo miidiyaa irraa miti kan nuti amantaa tokko waa'ee isaa barru. Akkasuma amantaa biraas amantaa kiristaanummaas yoo ta'e hinduizimiis yoo ta'e amantaa yahudaas yoo ta'e madda amantaa sanaa isa jalqabaa ilaaluu qabna malee wanta namoonni jedhuun amantaa tokko madaaluu hin qabnu jechuudha. Kanaaf amma nutis kan nuti goonu yeroo amantaa tokko sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa ilaalluu keessatti Wama jarri qabaniin madda isaa sana keessa seenne ilaalluu qabna. jallisnee ofumaan miti jechuudha. Wanta jarri qaban irratti fakkeenyaaf kiristaanummaan macaafa qulqulluu qaba, baaybilii qaba. Baaybilii majaraa sana ilaallaa jechuudha. Baaybiliin sun sirriidha moo sirrii miti isa jedhu. Maaliif kan sagantaa kana ilaalu nama hunda keessatti musliima qofa gatii hin taaneef jechuudha. Kanaaf amma gaannuuf amantaa kiristaanummaa waan jalqabnu qajeelfama maalii qabu jarri maal kan jedhamu qabu baaybiliidha. Baaybiliin kun immoo akkamii waa'ee amantaa maal jedha dhufaati soorsiin isaa akkamii itti bu'ameera moo itti hin bu'amne wanta nuuf keessaa qabu ilaallaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti ulaagaa inni jalqabaa maal jennee madda amantaatii jenneerra yookaan immoo akka islaamummaatti waahiisa jennu jechuudha. Akka islaamummaatti maddi amantaa qur'aana. Qur'aanni kun immoo haala kamiin barreeffame yoo jenne rabbiin gara rasuulaatti sallallahu alaihi wasallam yeroo qur'aana buusu kallattiidhumaan karaa jibriiliin jechuudha gara nabi muhammaditti buusee jechuudha. Yeroo nabi muhammaditti bu'u kan ammoo qur'aanni bifa afoolaatiin yookaan immoo afaaniin jechuudha kan inni darbaa ture. Jibriil dhufee nabi muhammadiin afaanumaan barsiisa isaanis irraa fudhataniitiyyuu Maalee waan barreeffametti kennamu qomatti qabatame jechuudha. Isaan immoo jibriil irraa yeroo fudhatan qomatti qabatu jechuudha. Akkasuma isaanis waan qomatti qabatan qur'aana qomatti qabatan kana maal godhu deebisanii immoo sahaabota yookaan immoo afaanumaan barsiisu. waa'illan isaanii afaanumaan barsiisu jechuudha. Kanaafuu qur'aanni yeroo jalqabaa qomatti qabatamaa ture yookaan immoo hin haffazamaa ture jechuudha. Hikmaan qabu kun amma fakkeenyaaf Rasuul sallallahu alaihi wasallam dubbisuus barreessuus hin danda'an jechuudha. Tokkoffaan kanaafi lammaffaan immoo araboonni yeroo durii information jiru hundayyuu qomatti kan jirri qabatan. Fakkeenyaaf amma afaan arabiffaa egaa beekamaadha afaanii guddaadha. Afaan balaagaa Afaan shi'iriitii afaan walalooti jechuudha. Walaloo mana yookaan immoo bayitii kumaatamaan lakkaa'amu sammuutti qabatu jechuudha yookaan immoo qomatti qabataniiti kan jarri dhaloota irraa dhaloota dabarsaa turan jechuudha. Kanaaf jennaan qur'aanni kunis jalqaba irratti yeroo dhufu bifa kanaan dhufe jechuudha. Sana booda erga sahaabonni hedduun rasuula irraa dhagahanii qomatti qabatan immoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaanii keessaa nama barreessuu danda'an warra kuttaabul wahii jedhaman jechuudha namoota sahaabota aga ta'e filataniitiyyuu qur'aana kana akka inni irratti bu'een akka isaan barreessan taasisan jechuudha. Yeroo barraa'u kanatti immoo akka nuti amma harka keessaa qabnu kanatti kitaaba tokko keessatti osoo hin taane wantoota garaagaraa irratti fakkeenyaa fi gogaa beeyladaa fa'aa irratti jechuudha bakka garaagaraatti jechuudha kan inni barreeffame jechuudha. Aga rasuulli sallallahu alaihi wasallam lubbuudhaan jiranitti haala kanaan kan inni barreeffamee ture qur'aan walitti qabamee osoo hin taane wantoota garaagaraa irratti barreeffamee kaa'amee ture jechuudha.
Maddi isaa immoo tokkuma amma. Maddi isaa tokko amma kara lama sadii hin dhufne. Akkasii. Jibriil irraan dhufee rasuulumatti bu'e malee Jibriil nama biraattis wanta buuse hin qabu. Yaada namaatiinis waan barreeffame miti. Keessaan ammalaa jarri kutaabul waahii barreeffaman gahaa barreessanis waama jiru barreessan malee amma gahaa barreeffamu babbareechamee waatti daddabalamee waan barreeffame miti. Waama sila sahaabonni yookiin rasuulli sallallahu alaihi wasallam qomarraa qabantu achirratti barreeffame. Yeroo sana kan isaan barreessan yeroo rasuulli sallallahu alaihi wasallam Jibriil irraa fudhatanii jedhaniyyuu sana booda isaanis qomatti qabataniitiyyuu warra kutaabul waahii kanaaf dubbisu jechuudha yookaan qara'u kutaabul waahii immoo yookaan warri barreessitoonni kun immoo ni barreessu jechuudha. Kanaaf dhaggeeffataa barreessu jechuudha. Akkasii. Kun tarii booddeetti waan booddee finnu irratti ilaalcha qabaaf jedhetanii. Kanaaf jedhetanii. Akkasii. Erga rasuulli sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanarraa godaanan immoo yeroo Abubakrii keessa warri qur'aana hafazan kuni namoonni qur'aana hifziidhaan qaban sahaabonni naannoo 10,000 oltu ture. Hifziidhumaan sirriitti kan yookaan qomarraa kan qaban jechuudha. Lolli hamaatu ka'ee ture yeroo zabana Abii Bakrii jechuudha. Yamaamaa warri murtaddoonni kun sababa kanaatiif lolli hamaan ka'eetiyyuu huffaadonni kun yookaan warri qur'aana kana qomatti qabatanii jiranii baay'eetu dhumuu jalqabe. Sana booda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaada tokko dhufee Abii Bakriitti hime jechuudha. Innis maali jennaan namoonni qur'aana kana qomarraa qaban dudduwanii dhumaa jiru waan ta'eef osoo namoonni kun hin dhumin qur'aanni kun kitaaba tokko keessatti walitti qabamee haa barreeffamuu jedhe Abii Bakriitti hime jechuudha. Sana booda Abii Bakriin xiqqoosee waan rasuulli hin hojjenne kamittiin hojjedha jedhanillee haa yaadan malee boodarra yaadni kun yaada gaarii akka ta'e hubataniitiyyuu yeroo jalqabaatiif yeroo Abii Bakrii keessa jechuudha zabana Abii Bakrii keessa iddoo tokkotti qur'aanni walitti qabamee barreeffameetiyyuu qur'aanni sun mana Aishaa kaa'ame jechuudha. Qur'aana sana eeguu fi huffaadota dhumaara waan ta'eef. Akkasii. Kanaaf annaan qur'aanni bifa lamaan eegame. Bifa lamaan eegameetiyyuu nu bira gahe jechuudha. Inni tokkoffaan al-hifdhu fi suduur qoma keessatti qabachuu yookaan immoo qomatti hafazuu jechuudha qur'aana kana. Lammaffaan immoo bifa barreeffamaatiin eegame jechuudha. Al-hifdhu fi suduur jechuun dandeenya. Bifa barreeffamaatiin eegamee as gahe jechuudha. Kanaafuu amma qur'aanni dhalootarraa dhalootatti yeroo darbus namni tokko nama tokkorraa baratee nama tokkotti miti kan inni dabarse. Namni hedduun nama hedduurraa baratee nama hedduutti daddabarsaa chain transmission kan jedhamu yookaan immoo sansalata addaan hin cinne osoo addaan hin citin dhufee nu gahe jechuudha qur'aanni. Dhaloonni dhalootarraa barataa tokkorraa miti jechuudha. Baay'inaan eegamaa ture kan yeroo sanayyuu. Kanaafuu innaan qur'aanni haala kanaan eegamee osoo hin jijjiiramin ittiin dabalamin osoo harki namaa keessa hin galin dhufee nu bira gahee jechuudha. Akkasumallee qabiyyee isaa eeggatee afaan isaa eeggatee afaan jalqabaa jechuudha. Afaan ittiin barreeffame eeggateetiyyuu dhufee nu bira gahee jechuudha. Kanaafuu qur'aana kana jechuudha jabaa kan godhu keessaa tokko isa kana jechuudha. Gidduutti wanti namni walirraa daddabarse kuni dhaloonni walirraa yeroo daddabarsu kana wanti gidduutti hafe tokko iyyuu hin jiru yookaan immoo namni keessatti hin beekamne tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Mutawaatiraan nu bira gahee jechuudha. Mutawaatiraan dhufee tawaatura. Tawaaturri kun immoo ahada osoo hin taane yookaan namoota tokko tokko osoo hin taane jamaa'aadhaan jechuudha yookaan immoo tuuta jechuudha. Asiin eegamaa jechuudha. Tasa gidduu galuu waan danda'u gati. Akkasii jechuudha. Kanaafuu qur'aana haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Ergasii immoo jechuudha erga zabana Abii Bakriiti immoo qur'aanni zabana Abii Bakrii egaa tokko qofatu ture jenne bifa kitaabaatiin hundi isaa kan kaa'ame soddomni isaa barreeffamee kan inni kaa'ame tokko qofatu ture. Sana booda zabana Uthmaan immoo Uthmaan ibn Affaan biyyoota hedduudhaaf akka raabsamutti inni immoo qur'aana kana baay'isee barreesseetiyyuu biyyoota irra raabsee jechuudha Uthmaan immoo. Haala kanaan nu bira gahee jechuudha qur'aan. Kan qur'aana kanatti akka kanaan sirriitti eegamee akka inni bira gahe kun inuma ibsaa jechuudha. Kan amantaa musliimaa kana. Gara amantaa kiristaanaatti immoo yeroo dhufnu amantaan kiristaanaa egaa kan jarri itti amanan baay'ee yookaan macaafa qulqulluu seera uumamaatii kaasee haga mul'ata Yohaannisitti kan jiran jechuudha. Bakka lamatti qoodu jarri
kakuu haaraatiif kakuu moofaatu jira jechuudha. Kakuun haaraanii kan Yahudotaati yookaan immoo macaafa Yahudotaati jechuudha. Tawraat isa jennu. Tawraat kan jennu achi keessaa kitaabotii shani. Akka fakkeenyaaf seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewwotaatii fi seera lakkoofsaa kan jedhu jarri kun tawraat isa nuti jennu kana jechuudha. Isa kana Nabi Muusaatu barreesse jedhaniitiyyuu amanu jechuudha jarri. Isa kana gara fuulduraatiin bal'inatti ilaalla. Lammaffaa irratti immoo kakuu moofaa kan jedhu jira. Kakuu moofaan immoo wangeelota afran of keessatti qabata. Kakuu haaraa jechuudha. Kakuu haaraan immoo wangeelota afran wangeela Maatewos. Wangeelli baay'eedha jechuudha. Jechuun akka kakuu haaraa keessa kan jiru afurtu jira. Isa itti ilaalla. Kanaafuu naan wangeelota irratti kan nuti amma xiyyeeffannu. Wangeelonni afran kun haala kamiin barreeffamanii jennee yoo ilaalle wangeelonni afranii wangeelonni Maatewos, Maarqos, Luqaasii fi Yohaannis jechuudha. Yesuus Kiristoos yookaan immoo Nabiyullaahi Iisaanii haga lafarra jiraatetti haga barsiisaa ture keessatti akka wangeelli barreeffamu hin ajajne. Jechuun wangeela barreessaa hin jenne ofii isaatis hin barreessine jechuudha. Innumtuu akkamitti argate jennutti dhufu nuka. Inni jechuun amma nuti kan laallu haala eenyuutiin ilaallu akka amantaa islaamaatti osoo hin taane ija amantaa islaamaatti osoo hin taane ija amantaa keessaa baanee yeroo laallu jechuudha. Kanaafuu naan Yesuus Kiristoosii wangeelota kana akka barreeffamu hin ajajne akkasumallee ofii isaatis wanti inni barreesse tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Barnoota isaa afaanumaan barsiisaa ture jechuudha. Kanaafuu wangeelonni amma jiran kun kan isaan barreeffamanii erga inni gara samiitti ol fuudhamee waggaa dheeraa booda jechuudha kan inni barreeffame. Haga waggaa 70 waggaa 80 yookiin immoo akka jaraatti erga inni fannifamee booda. Jechuun fannifamee erga inni samiitti ol fuudhamee booda jechuudha. Ergasii sanatti namanuu jirre samiitti ol beena jirru. Fannifamee kee du'ee samiitti ol ba'e. Kanaafuu naani akkasii jechuudha kan jirritti amanan. Fakkeenyaaf amma barreeffama isaa yoo ilaalle wangeelonni kun kan jarri barreeffamanii fakkeenyaaf wangeela Maarqos yoo fudhannee wangeelli Maarqos wangeela jalqabaatiif barreeffame jedhamee amanama akka amantaa kiristaanaatti jechuudha. Innumtiyyuu garuu kan inni barreeffame waggaa 65 haga 70 jechuudha. Sana booda erga samii bahee booda. Jechuun dhalootarraa. Dhalootarraa jechuudha. Kiristoos immoo kan inni addunyaarra jiraate akka seenaan himutti waggaa 33 jedhaniiti. 33. Kana jechuun waggaa 30 booda jechuudha. Erga inni gara samiitti ol ba'ee waggaa 30 haga 70 eenyu kan barreesse? Kan barreesse Maarqos jedhu. Maarqosoo jira garuu Maarqos hawaasota keessa ture. Maarqos barreessuu isaarratti ragaan illee hin jiru jechuudha. Ragaan qabatamaan hin jiru. Inuma jedhama malee wangeelotuma hunda isaayyuu Maatewos jedhama, Maarqos jedhama, Luqaas jedhama, Yohaannis jedhama malee jala kanatu barreesse jedhama malee abbaan barreesse akka seenaatti yeroo seenaa keessa seennee qorannee ilaallu abbaan barreesse guutummaan guutuutti ragaadhaan deebi'ee. Isuma yoo jenne amma yeroo abbaan amantaa sun jiru sanatti Baayibilii wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Wanta akkasii hin jiru jechuudha. Afaanumaan barsiisaa ture. Akka sila kan amantaa musliimaa Jibriil ergamaatti fida. Isaan immoo baratamaa itti hojjetamas yeroo sana jechuudha. Kun immoo erga wanti sun dhumee erga samii bahamee booda. Isumayyuu jechuudha. Wangeelonni yeroo sana barreeffamanii wangeelota 70 ol ture. 70 ol kana keessaayyuu filatanii 4 qofa hambisan. 70 jechuun akkam hundumatu barreessaa? Nama baay'eetu barreesse wangeela kana. Fakkeenyaaf amma wangeela Luqaas yeroo ilaalle Luqaas qorataa seenaa jalqabuma isaarratti namichi Luqaas jedhamu jechuudha. Hordofaa amantii miti? Hordofaa amantii miti. Qorataa seenaati malee. Erga namoonni hedduun seenaa kana barreessuu eegalanii innis barreessuu jalqabe. Innumtiyyuu dubbata kitaaba isaa keessatti namoonni baay'een wanta kana seenaa kana gatii barreessaniif anis madda tokko wabii godhadheen barreesse jedheetiyyuu dubbata jechuudha. Hordofaa amantaa sanaa miti kun jechuudha. Barreessaa seenaati namichi. Barreessaa waan barreessaan amantaa namni amantaa biraa hordofu barreesseen amantaan tokko gaggeeffamaa jechuudha. Akkasii. Kanaafuu naani wangeela 70 kana keessaayyuu wangeelonni 4 kun filatamaniitiyyuu jarri kun jecha waaqayyooti yookaan immoo hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii barreeffamanii jedhanii filatan jechuudha. Ulaagaa jarri ittiin filatanis
gara fuulduraatti ilaalla. Walumaa galatti wangeela 70 keessaayyuu filatame jechuudha inni kun. Kanaafuu wangeela Maarqos jechuun wangeela isa duraati jenneerra kan dura kan barreeffame innis dhaloota Kiristoos irraa waggaa 65 hanga 70tti barreeffame jedhameeti kan yaadamu. Itti aansuudhaan wangeela Luqaas yoo ilaalle immoo innis waggaa 80 hanga 90tti kan inni barreeffame dhaloota Kiristoos irraa jechuudha. Dhaloota Kiristoos irraa waggaa 80 fi 90 gidduutti barreeffame jedhamee amanama. Akkasuma wangeela Yohaannis waggaa 95 hanga 100tti kana gidduutti barreeffame jedhamee amanama jechuudha. Sunuu beekamaa miti jechuudha. Beekamaa miti jechuun kunumtiyyuu wanti waggaa hagana kan jedhamu hin jiru. Inumaayyuu qorattoonni seenaa tokko tokko maal jedhu wangeelonni hundiyyuu kan barreeffame waggaa 100 booda yookaan jaarraa tokko booda jedhanii kan amanis jiru qorattoonni seenaa jechuudha. Jaarraa tokko booda jechuun waggaa 100 booda jechuudha. Wanti amantaan tokko ittiin gaggeeffamu sirriitti guyyaan isaa kan hin beekamne alaa kun. Inumaayyuu akkamitti argame wangeelli kun akkamitti argame kan jedhu irrattis yaada garaagaraatu jira. Wangeelonni kun kan jirri argaman manneen amantaa kiristaanaa keessaa argamanii jedhu tokko tokko. Kana jechuun barreeffamaa isaatti argame malee yeroo namni sun barreessutti namni arge tokkoyyuu hin jiru. Barreessee ka'e immoo eenyuun akka inni barsiise yookaan immoo eenyutu akka inni isarraa barates wanti akka inni sila ilaalle cheeniin hin jiru jechuudha. Yookaan sansalanni hin jiru jechuudha. Taasisan jiru. Jalqabbiimti isaan jiru malee walitti qabatee hin jiru amma amantaa Yesuus qabatee dhufee fi wangeelli kun tasa walitti hin jiru. Gaappiin waggaa gidduu jirus. Gaappiimti kun iyyuu maaluma beektaa? Yesuus Kiristoos namoota kana hin beeku. Fakkeenyaaf amma namoonni fakkeenyaaf Maatiyos jedhamu wangeela Maatiyos fudhanne Maatiyos barsiisota isaa keessaa tokko. Wangeelli Maatiyos waggaa 80 hanga 90 gidduutti barreeffame yeroo jennu dhaloota Kiristoos irraa jechuudha. Maatiyos tokkoffaa irratti barataa yookaan immoo bartuu Yesuus ture. Nama guddaadhas. Nama guddaadhas. Yeroo barreesse kanatti akka qorannoo kanaatti naannoo nama waggaa 80-90 fa'aa ta'uu danda'a namichi kun jechuudha. Kanaafuu naan sammuun isaa dadhabaa deemanii waggaa 70-80 yeroo ga'u. Ajaja'uu eenyu ta'e jisaa'u eenyu ta'e jisaa'u. Irraanfataa deemas odeeffannoo yeroo sana ture guutummaan guutuutti barreessuu danda'u isumatu barreessa yoo jenne jechuudha. Guutummaan guutuutti wanta yeroo sana argame yaadatee barreessuu danda'u jechuudha. Maaf jennaan umriidhaan deemeera waan ta'eera. Isumayyuu akka inni barreesses ragaan guutuun hin jiru. Namni arges hin jiru. Namni arges hin jiru jechuudha. Kanaafuu naan wangeelli akka qur'aanaa chain of transmission yookaan immoo sansalata cicciteera malee maal cicciteera jechuudha. Duwwaa baraatti dabaluu dhiisni kun iyyuu akka inni fudhatamu hin qabaanne gochuu danda'a. Maddi isaa gaa yeroo asitti ilaallu kana maddi isaa addaan cicciteera. Ciccitaadha sirriitti. Ammas yeroo waa'ee madda amantaa kiristaanaa kana yeroo qo'annu maaltu jira seeti afaan ittiin wangeelonni kun barreeffame. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos afaan inni dubbataa ture afaan Aramaayikiidha. Garuu immoo wangeelonni kan barreeffaman afaan Giriikiitiin barreeffaman. Hundiyyuu moo? Wangeelonni jechuun kana keessas yaada baay'ee jira yaada sana keessa. San jedhee manis. Luqaas waan biraatiin Maarqos waan garaagaraa ta'uu danda'a. Garuu irra caalaan isaa kan beekamu warri qorattoonni seenaa akka himanitti afaan Giriikiitiin jechuudha. Kanaafuu naan hiikaadha jechuudha kan barreeffame. Jalqabuma irratti iyyuu. Jijjiirameera. Malee akka qur'aanaa fakkeenyaaf qur'aanni arabiiffamaan barreeffame. Bilisaan arabiiffamaan dhufee dhagee jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos jireenya isaa keessatti afaan Giriikiin dubbanne afaan Aramaayikiidha kan inni dubbataa ture. Kan inni barsiises afaan Aramaayikiitiin jechuudha. Garuu wangeelonni afaan Giriikiitiin barreeffamanii ergasiyyuu afaan Giriikii irraa Aramaayikiitti hiikame jechuudha. Inumaayyuu wangeelli afaan Giriikiitiin jalqaba barreeffame kuni amma hin jiru. Badeera. Inni amma afaan Giriikiitiin jiru Ingiliffarraa afaan Giriikiitti hiikame. Ingiliffarraa achi deebisanii malee? Achi deebisanii malee inni jalqabaa sun hin jiru jechuudha. Asliin isaa Giriikii ta'aa jira jechuudha. Garuu kan Yesuus Kiristoos kan Yesuus Kiristoos ittiin barsiise immoo Aramaayikii miti. Giriikii sanayyuu gara Aramaayikiitti jedhamee keetiyyuu Giriikiin sun immoo inni jalqaba wangeelonni afran sun jechuudha kan jalqaba ittiin barreeffamanii kun hin bade jechuudha. Inni Ingiliffarra ture immoo gara Giriikitti deeffame jechuudha. Wanta baay'ee badaara gidduutti. Akkasii. Kanaafuu afaan jalqabaatiin ture as hin geenye jechuudha amma wangeelonni kun jechuudha. Afaan jalqaba ittiin barreeffameen as hin geenye jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaasitti ilaaluu dandeenya egaa qur'aanaa wajjin. Kufee ulaagaa sana irratti iyyuu amma shakkii qabaataa jira. Shakkii qaba.
kun amma nuti haayilaatii masalaallee malee Diteelii iddoo osoo biraatti ilaalla. sirriitti qoratamee ilaalan immoo Sirrii ta'uu baachuu isaa immoo sagantaa biraatti gadi ilaalluu fi amma miizana amma dhufaatii isaati miti. Dhufaatiin isaa kan amantaan kiristaanaa ittiin gaggeeffamu baaybiliin akkasii jechuudha akka nuti haasofne kanatti. akkasii. Amma lama ilaalleera Ulaagaan amantaa. kun ulaagaa isa jalqabaati. Ulaagaa maddaati jechuudha. Ulaagaa maddaa. Amantaa Yahudaa immoo yoo fudhanne amantaa Yahudaas akkasuma. Baaybilii. Baabilitti amanu jirri. Kakuu moofaatti amanu jirri. Kakuu haaraa osoo hin taane kakuu moofaatti amanu. Kakuu moofaa keessaas wantoota itti dabalan qabu jirri. Warri Yahudaa jechuudha. Kan jiraas akkasuma kan jiraa immoo kanaa olii eenyuunsa. Fakkeenyaaf amma eenyu yoo fudhanne kakuu moofaa keessaa Ooriitti. Horii isa fixaati. Yookaan immoo seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaa, seera leewwataa kan jedhu kana yoo fudhanne Museetu barreesse jedhu jirri yookaan Nabiyullaahi Musaatu barreesse jedhu. Garuu immoo seenaa Nabiyullaahi Musaa booda dhufeefaatu keessa jira kitaabicha keessa. Erga nama Musaan du'anii wanta Waan fuulduraa eeffaatiyyuu barreeffamee keessa waan fuulduraa barreessanii fakkaata. ammas immoo Nabiyullaahi Musaan bakka inni itti du'ee fi akka inni itti du'e eessatti akka inni awwaalamee fi bakka awwaala isaa nam tokko akka hin beekne faatu keessa jira. Musaan immoo ofiisaatii waan kanan barreessu Nabiyullaahi Musaan jechuudha. Iddoo akkasiitti hin du'e iddoo akkasiitti hin awwaalame jedhee ofiisaatii hin barreessu. Wantoota akkasiis ilaaluu dandeenya kan jira. Kanaafuu kan jiraas Baaybilii waan gatii ol qabatuu fi waggaa dheeraa gatii lakkoofsisee fi barreessaan kakuu moofaa irra caalaan isaan beekamu abbaan barreesse yeroo akkamii akka barreeffames hin beekamu. akkuma sila jettee bakka amantaatti argame walitti qabame. Manneen amantaa keessatti argame. Akkasii jechuudha. Warreen kaanoo amma kun namni baay'een information isaallee qabaata sirriitti. Warri Yahudaa Hinduizimiin kunis jalqaba irratti jarrumti iyyuu namanuu kan jira immoo kitaabni jira inni guddaan Veedaadha. Isa jalatti immoo baay'eetu jira kitaaba amantaa baay'ee qabu. Achuun jalatti baay'ee qabu. Inni beekamaan inni Veedaadha jechuudha. Veedaa. Veedaan kun jalqaba irratti eenyu ture walaloodhuma garaagaraa ture. Kan yeroo kadhannaa fa'aatti jedhan jechuudha. Eenyu barreesse? Eenyu hin beekamu innis abbaan barreesse hin beekamu. Tasan beekamu. Tasan beekamu kan isaa. Jechuun waggaa dheeraa lakkoofsise gatii ta'ee fi abbaan barreesse. Waggaa dheeraa lakkoofsuun abbaa isaa wallaalchisatu hin taane silma dhufaatii isaa sirrii miti jechuu ibsa malee. Sababan ta'u waggaa dheeraa ture kanaaf hin beekamu jechuun sababan ta'u. Sababan ta'u jechuun amantaa keessatti silma soorsii wanta tokko hin beekamu ta'innaani. Dhiyaatee fagaatee. Kufa jechuudha. Kanaaf annaan jarrisi kan jarritti ulaagaa jalqabaa irratti kufameera kufee dabarsaa jiru kan nuti gatii musliima taane qofa sun taane quraanii numa darba. Isaa kana jarrimti yuuttamanuu warri amantaa hinduizimii kuni amma Veedaan suni duraan wanta xiqqoo ture jechuudha walaloo xiqqoo ture garuu yeroo ammaa kanatti baay'atee naannoo fuula 8,000 waan akkasiiti jechuudha baay'ee barreeffameera. Namni itti daddabalaa deema abbootii amantii. Abbootii amantii akka itti daddabalaa deemu isa kana jarriyyuu namanuu isa kana. Kanaafuu isa kana akkasitti ilaallaa madda jalqabaa akkasitti xumurra jechuudha haala kanaan. Ulaagaan jalqabaa dhufaatiin maddi jara kanaan xumurra. Kana keessatti kan darbe kan islaamummaa qofaadha. Kan islaamummaa ta'e kan darbe. Sirriitti namoonni kana naman illee kitaabawwan qorannaa yoo gaggeessan illee argachuu danda'u tarii yoo haasaan keenya kun nama siisu ta'e akkaataa dhufaatii quraanaa sirriitti ilaaluu fi qoratanii yoo dubbisan kan informationii kanaan ala argachuu kan dandeenyu. Kan jiraammoo yoo ilaalanis waan ammaasofni waan caalu waan argatan. Inumaayyuu yoo keessa ba'ee kanaa ol yoo argatan malee yeroo keenya eeguuf jennee kana dabarre jechuudha. Ulaagaan jalqabaa kana gara lammaffaatti seenna. Inni lammaffaa immoo ulaagaan inni lammaffaan koonseptii rabbii yookaan immoo ilaalcha rabbiif qaban. Waaqayyoo waliin. Kana irratti immoo jalqaba irratti islaamummaa irraa kaafnee yeroo ilaallu islaamummaan rabbiin akkamitti ibsa yoo jennee ilaalle jalqaba irratti suuraa quraanaa suuratul ikhlaas yeroo ilaalle sirriitti rabbiin kan ibsu suuraa sana jechuudha. Rabbiin maal jedha qul huwa Allahu ahad jedha. Rabbiin tokkichaa jedha. Tokkicha tokko osoo hin taane tokkicha. Tokkicha gaafa jedhu kutaa garaagaraa qabu jechuudha yookaan immoo bakka garaagaraatti qoodamuu danda'u jechuudha. Tokko ta'ee kutaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Kanaaf tokko hin jennu jechuudha. Tokko hin jennu tokkicha nama. Tokkicha kanaaf jenna. Kanaafuu rabbiin tokkichaa jedha. Lamaffaa irratti immoo Allahu samad. Rabbiin of gahaadha of danda'aadha jedha. Kan waan akkatti hin haajomne kan uumamni hundi isatti haajomuudha jedha jechuudha.
Inni waatti naa jiru. Ofiisaatii of gahaadha of danda'a jechuudha. Sadaffaa irratti immoo lam yalid wa lam yuulad. Rabbiin hin dhalles hin dhalchines jechuudha yookaan immoo tokkichummaa isaa sirriitti ibsaa asitti. Akkasii jechuun amala namummaa hin qabu jechuudha walumaa galatti. Afuraffaa irratti immoo walam yakun lahu kufuwan ahad. Fakkaatti tokkoyyuu hin qabu jechuudha Rabbiin. Kanaafuu amantaan Islaamummaa seera kana yookaan ulaagaa afran kana wanta tokko gooftaa ta'uudhaaf yookaan Rabbiin ta'uudhaaf wanta kana afran guuttachuu qaba jechuudha. Jalqaba irratti tokkicha ta'uu qaba. Sana booda immoo of gahaa ta'uu qaba. Waa tokkotti hajaamaa ta'uu qabu. Sadaffaa irratti immoo kan hin dhalanne yookaan immoo kan hin dhalchine ta'uu qaba jechuudha. Afuraffaa irratti kan fakkaatti tokko hin qabne jechuudha. Islaamummaan kanatti amana baay'ee salphaadhas. Konseptii Rabbii jechuudha kan Islaamummaan kaa'u kana baay'ee salphaa. Abbaan barbaade hubachuu danda'a. Ilmi namaa hundiyyuu jechuun hubachuu danda'a jechuudha namni. Kanaafuu kan Islaamummaa haala kanaan ibsina jechuudha. Gara amantaa kiristaanaatti yeroo dabarru amantaan kiristaanaa konseptii Rabbii kana yookaan immoo ilaalcha jedhu Rabbiif qabanu Rabbii tokko jira jedhu jirri. Rabbii tokko jira garuu Rabbiin tokkoon kuni bifa sadiidhaan argamee jedhanii amanu. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa fi Waaqayyo Hafuura Qulqulluu jedhanii amanu jechuudha. Jarri kun sadanii qaamaan gargari. Qaamaan gargari garuu eenyummaadhaan tokko. Eenyummaa yeroo jennu gooftummaadhaan tokko jedhe jechuudha. Waraqaan eenyummaa jira tokko. Kanaafuu innaan kanatti amanu Sillaasee yookaan immoo sadan waaqa tokkotti amanu jechuudha. Humna tokko qabu garuu. Jechuun wantichi namaafis hin hubatamu. Jaraafis hin galu. Yaa mistira Sillaasee jedhamti yookaan iccitii Sillaasee jedhaniiti kan jirri amanan. Tokko tuleen gadda waa'ee Sillaasee kana akkamitti ibsitan himaa ture asirriitti ibsuu barbaadeeti. Humna jiraachuun akka nama buukii baankii nama sadiin banatee dhageessite akka nama buukii baankii nama sadiin banatee hundi jiraayyuu irratti aangoo qabu jedhe. Garuu utuu sadan jiraa keessaa tokko yoo utuu walitti qabamanii hin farramin keessaa baasuu danda'a. Sillaasee jechuun akkasii hin galu. Jalqabuma irratti namatti fakkeessuu namatti iyyuu dogoggora beektaa. Maal akkamitti kan natti fakkeessama sila waa'ee buukii baankii. Jechuun jarri waa baay'eetti fakkeessu. Fakkeenyaaf amma aduutti isin fakkeessu jirri. Fakkeenyaaf amma aduu kana yoo fudhanne aduun ifa qaba miti. Ho'as qaba. Ammas immoo gubaas qaba. Waa sadii of keessaa qaba aduun. Garuu aduun tokko. Akkasitti. Wanti fakkaatee hima jennu kaa'an. Garuu immoo eenyudha wal rukuta malee. Fakkeenyaaf ifaanati. Ifa hundaan aduu jechuun dandeessu. Hin dandeessu sirrii. Yoo gubaa hundaan wanta gubee hundaan aduu jechuun dandeessu. Of gahaa miti qobaatti ifti sun qobaatti bee dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Walirratti hirkata jechuudha bara. Ifti argamuudhaaf maaltu jiraachuu qaba? Aduun jiraachuu qaba. Kana jechuun Waaqayyo Ilmaa jiraachuudhaa fi Waaqayyo Abbaan jiraachuu qaba jechuudha. Yoo Abbaan hin jiraanne Ilmis hin jiru jechuu agarsiisa. Amma akkam ture abbaa isa jedhan jira. Waaqayyo Abbaa. Abbaan jira. Mucaan jira. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun isa kami? Hafuurri qulqulluun kun hafuura akka amantaatti. Jibriili moo akkamitti godha? Jibriili miti. Hafuura qulqulluu kana akka amantaatti wallaba. Fakkeenyaaf warri kaan hafuurri qulqulluun kun abbaarraa ba'e jedhanii kan amanan jiru akka fakkeenyaaf ortodoksiin kun abbaarraa ba'e kan jedhan jiru. Abbaarraa ba'e maal ta'e mul'atu wantichi? Mul'atu hafuura. Ammala abiin qabamaa waan qabatamaan beekamu mucaan immoo dhufee illee ba'e manfas quddusichi isa kame jechuudha. Manfas quddusiin akka kitaabaa keessatti bifa gugeetiin argameera yeroo ta'u. Bifa maaliitiin? Gugeetiin. Meeshee. Fakkeenyaaf yeroo wangeela Maatewos keessatti natti fakkaata. Yesuus Kiristoos yeroo cuuphamu keessatti Yohaannis cuuphaanii yeroo nu cuuphe sanayyuu footoo irras jirti wanti footoo irra jira. Yohaannis cuuphateeyyuu laga Yordaanos keessatti Yesuusin cuuphaa ture. Yesuusin Waaqayyo Abbaa samii keessaa maal jedhee mucaa cuuphaa ture. Inni kun ilma koo isa ani jaalladhudha jedheetiyyuu dubbate Waaqayyo Abbaan jechuudha. Hafuurri qulqulluun immoo bifa gugeetiin samiirra balali'aa ture jedha yeroo sanatti. Kanaafuu innaan hafuurri qulqulluun ofii isaatii fi akka jira bifa gugeetiin mul'ate malee bifa hunda keessatti bifa waa hedduu keessatti argamuu danda'a jechuudha. Waa keessa seenuu danda'a jechuudha. Ammas immoo hafuurri qulqulluun wantoota amantaa kana hubachuudhaafis nama gargaara jedhaniiti kan jirri yaadan jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo waa'ee Sillaasee kana mistira Sillaasee kana iyyuu iccitii Sillaasee kana kan itti hubattu
afurri qulqulluu yoo sii galchee Yoo dhufee sirra waayee wayii sitti bu'e malee yoo sirra qubatedha malee siin galuu jedhaniiti amanu. maal akkamitti amantaa sana ta'u akkas ta'an hundiyyuu na biyyatoo qaba. Aan amantaa sana yoo fudhachuu barbaade manfas qudduusiin irra qubachuu qaba. Dirqama akkasitti amanu jechuudha jirru. Kanaafuu amma jennaan egaa kan jirritti amananii waaqa tokko waaqni tokkoon sun immoo bifa sadiidhaan argamee jedhu jechuudha. Kana jechuudha kan jirritti amanan jechuudha. Gara amantaa hinduizimiitti yoo dabarree wal fakkaata amantaa hinduizimii fi amantaa kiristaanaa. Hinduizimiin kun jalqaba irratti wanti jirritti amanan Biraahmaatti amanu. Amantaa waaqayyoon jedha Biraahmaadha jechuudha. Biraahamaa jarris Sillaaseetti amanu yookaan immoo waaqa tokko sadan waaqa tokko. Sadii agaruu waaqummaan jara tokkodha. Akka fakkeenyaa fi Biraahamaa, Viishnuudhaa fi Shiivaatti amanu jechuudha. Jarri kun waaqa tokko garuu qaama sadii qabu jedhanii amanu jarris. Kanaafuu Sillaasee qabu jechuudha jarris warri eenyuun kun warri hinduizimiin kun jechuudha. Sillaasee kan waltamma wanti naa dhufe yeroo baay'ee agarteetti yoo ta'e fuutuu sadii jira miti. Ortodoksii ajarri. San jedhee sadanuu nama haa ta'u lama abbaa fi ilma jennu. Manfas qudduutti akkamittiin nama ta'e jechuu godha. Waan namarra qubatudha hooti. An ta'uu nan danda'a fakkeenya hin ta'u. Jechuun ati manfas qudduusin yookaan immoo afurri qulqulluu yoo sirra qubatee amantaa sana sirriitti hubachuu. Kanaaf inni fakkaate wanti hin qabu jechuu godha. Boca hin qabu. Boca hin qabu. Akkamitti boca sadii ta'e jechuu barbaadeetanii. Jechuun kophaa isaatti waaqayyoo gotee ta'eef. Gaafa deebi'u waaqummaa qaba gati ta'e. Waaqummaa qabee kanaani jechuudha. Kanaafuu hinduizimiinis akkasitti amanu jechuudha. Sillaaseetti amanu irra guddaa garuu immoo as jalatti immoo waaqolee baay'ee qabu. Kan hindii waaqolee baay'ee qabu jechuudha. Jarri kun garuu waaqolee kana sadan jalatti kan jarri gabbaraman malee waaqolee xixiqqoo jedhanii amanu jechuudha. Maal qaba qabuma amantaan kiristaanaa keessatti ortodoksiin qabuma kan jalatti gabbaraman Gabrielii. Gabbaramu jarri ittiin. Kanaaf waaqolii sadan kana jalatti. Waaqa hedduu qabu. Waaqa tolfamoo hedduu qabu. Sabgaad seennaga. Akkasii. Kuni ulaagaa lammaffaadha. Ulaagaa kana keessatti. Warri Yahudaan rabbuma tokkitti amanu Yaahuweetti amanu. Rabbumatti. Rabbi sun Yaahuwee jedhanii amanu maqaan isaa Yaahuweedha. Rabbii Musaatii, Rabbii nabiyyoota duraanii Ibraahiim fa'aa Suleymaan. Jedhaniiti amanu jechuudha. Kan jarri itti namanne Nabii Iisaadhaa fi Nabii Muhammaditti namanan malee. Jara dhugoomsuu dhabuu jaraatiin badanii malee jarri silaa sirrii turan. Rabbuma tokkicha amanu. Xiqqoo ulaagaa biraa keessatti. Namni baay'een hin beeku waan si dhibu waan kana. Callisee ma Yahudaa jedha malee. Maalitti akka amanan illee amantaan Yahudummaa maal akka hin ta'e baay'een isaa hin beeku. Kanaaf ammalaa kana nama baay'eedhaaf haaraa ta'uu danda'a Yaahuu akka jarri gabbaran waaqayyo tokkitti akka jarri gabbaran kan jarri amantaa biraarraa amantaa islaamummaadha kan jarri adda ta'an waan biraa iyyuu miti. Jara mormuu isaaniiti malee tokkichummaa rabbii keessatti baay'ee wanti akka jarri hin qabne. Hin qabu jaras hin qabu. Maa akkamitti qabaatamaa sulmayyuu ibni. Eeka. Namni baay'een immoo jara akka keessattuu. Kiristaanummaan jara akka waan wanti itti ilaala. Jaraa fi obboleessa ta'ee akka jaalalleetti qabata. Dhugumaa yoo ilaalle immoo aduufiin jaraa guddaan islaamummaa caalaa kiristaanummaadha. Baay'ee nama biyya keenya keessatti warra Yahudaa amma jira mitiirii wantoota waa'ee Falastiin keessatti waa'ee maalii keessatti baay'een nama Yahudaa warra Yahudaa jechuun maaloo keenya zadii keenya saba rabbiite garuu saba waaqayyoo ta'u garuu hin barre jarri dhugaadhaan utuu baranii garuu irra caalaa aqrabiin jaratti dhihoo islaamummaa akka ta'ee fi jarri dhugumaan gaafa haasa'anullee islaamummaa akka jaallatan maal jedhama jechuun achumatti dhaqame gaafa wanti godhamuyyuu islaamummaa akka jarri fudhataniif akka jarri kabajan warroota kiristaanummaa hordofanii ari'atanii akka jarri bahaa turan faayyatu agarsiisa. Waaqayyo keessa na tajjeese jedhanii. Akkasitti dhaadhatu. Namni keenya immoo keessattuu namni biyya keenyaa immoo jara akka waan gatii islaamummaadhaa fi diina ta'e. Ilaalcha duubatti kanaafuu ulaagaan lammaffaan isa akkasii jechuudha. Ulaagaa kana ulaagaan kun baay'ee ulaagaa murteessaadha. Maaliif jennaani waan gabbaramu irratun ilaalu. Amantaan kun rabbiin yookaan immoo uumaa haala kamiin ilaala kan jedhu keessatti kamtuu sammuu namaatii waliin deema yookaan immoo sammuun namaa kamiin hubachuu danda'a kan jedhu. Ibsa salphaa fi dhugaa ta'e. Kana adda baafachuu danda'a jechuudha namni ulaagaa kana irratti jechuudha. Sadaffaa irra gashinu.
Ulaagaan sadaffaan immoo akhlaaqa yookaan immoo naamusaa fi duudhaa jechuudha. Yookaan immoo bu'aan amantaan sun argamsiisu jechuudha. Yookaan immoo amantaan sun haala kamiin jireenya namaa kana maal barsiisa galcha haala kamiin galcha kan jedhu jechuudha kan nuti ilaallu jechuudha. Maaliif jennaan amantaan dhugaanii ruuxiidhaaf yookaan hafuuraa fi nama kana wal simsiisuu qaba jechuudha. Hafuura qofa irratti xiyyeeffachuun qabu amantaan. Lamaanuu bifa madaalawaadhaan walii wajjin deemsisuu qaba amantaan sirrii jechuudha. Akkasumallee nama dhuunfaadhaa fi hawaasummaa keessatti waan addaa kennuu wanta wal madaalaa ta'e kennuu qaba jechuudha. Yookaan immoo faayidaan amantaa sun kennuu jechuudha nama dhuunfaatiifis hawaasaafis faayidaa wal qixa ta'e tokko ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amantaa Islaamaa yoo fudhanne nama hundaaf jechuudha kan inni bu'ee yeroo kana jennu keessatti seera ittiin bulmaataati jechuudha amantaan Islaamaa. Jireenya kee hunda keessa seena amantaan Islaamaa. Hafuura qofa miti jechuudha. Kana jechuun sagadii soomii qofa siin hin jedhu amantaan Islaamaa. Amantaan ati dhattee bakka salaataa qofa itti gootu qofa miti. Bakka hojjettu waan gootu hunda keessatti amantaan akka keessaa qaba. Gocha kee keessa jecha kee keessa akkaataa itti manaa bahuu qabdu akka itti mana seenuu qabdu akka itti inumaayyuu akka itti mana fincaanii seenuu qabdu. Akkamitti namaa wajjin walitti dhufeenya akka itti cimsattu waa hundayyuu keessa seenetiyyuu seera ka'a jechuudha amantaan Islaamaa. Akka fakkeenyaaf seera dhuunfaa keessatti fakkeenyaaf namni tokko haqa dhuunfaa kee keessatti jechuudha namni tokko yoo haqa keetti darbee akkamitti akka haqa kee kana deeffattu gumaa kaa'e jechuudha Islaamummaan. Fakkeenyaaf namni tokko yoo si miidhe jedhee atis yookaan miidhuu dandeessa akkuma inni si miidhe sanatti yookiin immoo irraa fudhattu afii gochuus hin dandeessa jechuudha lamaan isaa kaa'e. Fedhii namaa eega jechuudha amantaan Islaamaa. Maaliif jennaan namni kuni fedhii qaba. Akkuma fedhii qabu immoo afuus nama barsiisa jechuudha. Yookaan immoo irra darbuu namaaf dhiisuu nama barsiisa jechuudha. Dhiisuu akkati qabdu sitti hima yeroo sana keessatti yeroo namni aaree amma fakkeenyaaf waan tokko si alaa gumaa kana baafachuu dandeessa garuu yoo kana gahuuti yoo dhiiste immoo sanaan immoo ajirii kaa'us qaba miti yoo dhiiste immoo gaarummaa isaa. Garuu yoo dhiisnee gumaa sana baafatte immoo rakkoo akka hin qabne. Amala gaarii barsiisaa jira namni egaa sulumayyuu haala gaariidhaan qabachuu amantaa ibsa kun. Akkasumallee hawaasummaa keessatti immoo fakkeenyaaf amma salaatuma kana yoo fudhanne salaanni irra guddaan wanti nuti dirqama godhameef maali yoo jenne jireenya hawaasummaa cimsuudhaaf ibaadaarra darbee jechuudha. Fakkeenyaaf amma salaanni dhuunfaa salaanni waliin salaata dhuunfaa irra torbaan caala jedhamiti. Bar manatti yoo salaattees rabbumaan gabbarte bar. Masjidatti salaattees rabbumaan gabbarte. Wantati masjidatti jettee manatti ibsu garaagarummaa hin qabu. Namni masjidatti jirus jechuun garaagarummaa hin qabu nama walitti fidu. Nama walitti fidu jechuudha. Jireenya hawaasummaa cimsu. Kanaaf wanti sadarkaa 27 caalee fi jireenya hawaasummaa akka inni cimsuufi jechuudha. Akkasuma zakaa yoo fudhanne nama kana walitti fidu jechuudha. Hiyyeessaa fi dureessaa kana walitti fidu wal barsiisuu. Akka inni wal deeggaree jiraatu gochuudha jechuudha zakaa fakkeenyaaf yoo fudhannes jechuudha. Hajjii yoo fudhattes fakkeenyaaf waggaa tokko keessaa yeroo tokko namni yeroo makkaatti wal argu kana namni addunyaarraa yeroo walitti yaa'ee wal argu kana nama gosa garaagaraatu wal bara jechuudha. Wal bartee islaamummaan jireenya asitti ni cimsa walitti dhufeenyi namaa cimsa jechuudha. Kanaaf wannaan tokko tokkoon wanti islaamummaa keessatti karaa godhamee ibaadaan jechuudha yookaan immoo dhiibbaa hawaasummaa keessatti qaba waan fidu qaba. Dhiibbaa guddaa qaba jechuudha yookaan immoo jireenya hawaasummaa cimsaa jechuudha. Ammas immoo amantaan Islaamaa amantaadhaas biyyas yookaan mootummaadhaas jechuudha. Jechuun masjida qofa keessatti miti amantaan Islaamaa kan inni hojjetu. Biyya bulchuu danda'a amantaan Islaamaa seera biyya bulchuu danda'u qaba jechuudha. Akka amma warra fakkeenyaa fi warra sekulaarizimii amantaa fi mootummaan gargar bahuu qaba akka jedhan sana miti jechuudha amantaan Islaamaa. Yeruma duraan bulchaa ture maali eegama? Islaamummaa qofa miti seerri isaa warra amantaa biraa qaban illee akkamittiin akka bulchu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo gara Madiinaatti godhaanan isteetii kan isaan hundeessan yookaan immoo mootummaa hundeessan jechuudha. Islaamummaa jira yeroo sana Yahudaanis turan. Seera ittiin bulmataa illee qaba ture jechuudha. Kanaafuu amantaan Islaamaa haala kanaan ilaalla jechuudha gara duudhaa fi seera isaa keessatti
haala kanaan ilaallaa jechuudha. Hammataa akka ta'e kan irratti ni ibsina jechuudha. Gara amantaa kiristaanaatti immoo yoo dhufne amantaan kiristaanaa jalqaba irratti amantaa qofa yookaan immoo hafuura qofa irratti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. Jechuun namni tokko haala kamiin akka inni Spiritually qofa jechuudha. Hafuura qofaan jechuudha. Akka fakkeenyaaf namni tokko akkamitti akka inni jiraachuu qabu yookaan immoo jireenya hawaasummaa waan akkasii keessa hin galu amantaan kiristaanaa jechuudha. Akkasumallee amma amantaan islaamaa biyya as jennee irra miti mootummaa as jennee irra miti amantaan kiristaanaa kana keessa hin seenu. Fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos maal jedha wangeela keessatti wanta qeesar yookaan immoo kan mootummaaf kennaa kan waaqayyoodhumaaf kennaa adda baasaa. Kana jechuun amantaan waa'ee mootummaa keessa hin seenu. Mootummaanis waa amantaa keessa hin seenu jedhaniitiyyuu jira kuni macaafa qulqulluu keessa yoon galleef illee muufii dandeessa yuutii bakka isaa jechuudha. Ammas immoo amantaan kiristaanaa ammas wanti inni itti amanu keessaa jireenya hawaasummaa keessatti namni tokko yoo si miidhee callisanii irra darbuu qofaadha. Miidhamuu qabda. Fakkeenyaaf nama maddii kee mirgaa si kabalee isa kaanitti qabee jedha fakkeenyaaf. Kana jechuun miidhaa asirra gahu hundayyuu akkasumatti ilaalee. Kan biraayyuu ittiin akka inni si miidhuudha. Akkasitti amana jechuudha. Kun immoo eenyu namaatiin wal dhaba. Miira namaatiin wal dhaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni miidhamtee yoo calliftee ilaalte akka miidhaan sun itti fufuus ta'uu danda'a. Sababa kanaas ta'uu danda'a. Namaafis hin fudhatamu qaama. Uumamaan iyyuu namaaf namni hin fudhatu kana. Amantaa kana hin fudhatu. Kanatti amanuu jechuudha jarri. Gara amantaa Yahudaatti yoo ilaalle immoo amantaa Yahudaan seeratti kan jarri amananu. Seera jajjabaatu ture yeroo duraanii. Akka fakkeenyaaf nama al'aayinu bil'aayinu isa jedhu sana jechuudha. Kan jiraate. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. Jechuun yeroo sanatti egaa namni nama jalqabaa ture miti egaa seera jajjabaa qaba ture jechuudha. Akkasumallee wantoonni akka zakkaa sadaqaa kun dirqama miti. Amantaa kiristaanaa keessattis dirqama miti. Yaa fedha keetiin kennuu dandeessa. Yoo barbaadde kennuu dandeessa jechuudha jireenya hawaasummaa keessatti jechuudha. Isuma ammoo akka islaamaatti zakkaan dirqama ta'e isuma amma mootummaan maal jedhama gibira jedhama. Amma utuu seera amantaa islaamummaa kanaaf mootummaa goone seera biraa baasnee waan itti dabaluu hin qabnu jechuudha. Waan hunda keessatti iyyuu. Utuma amantaa biraa kanaaf biyya jennee sirriidha. Utuma amantaa kiristaanummaa baasne garuu ganaa silaa seera biraa barreessinee waan itti daddaballee. Fakkeenyaaf amma seenaa keessatti impaayera kiristaanaa hedduutu hundaa'e miti yookaan mootummaa kiristaanaa hedduutu hundaa'e. Iddoo amantaan jira mootummaa keessa hin seenin malee hordoftoonni amantaa sanaa seera kanaaf haalleessanii mootummaa hedduu hundeessanii jiru. Yookaan immoo impaayera hedduu hundeessanii jiru. Sanuu amantaa sana hordofaa. Impaayera kana yeroo hundeessan immoo seera jarri baafatan seera ofii baafatu malee seera amantaa sana fidanii miti. Amantaa sanaa keessaa wanti bu'uun jiru. Garuu kan islaamummaa warra darban immoo seeruma islaamummaa shari'aadhaan seera shari'aa jedhame. Shari'aa jedhame kana jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeenya. Hinduuzimiin jarri kan jiraate ispirichuwaalii qofa. Hafuura qofa irratti kan inni hundaa'u. Isa immoo gara xiqqoo eenyu irratti ilaalla. Ulaagaa kan biraa irratti ilaalla. As keessatti ulaagaa baay'ee miti hin qabanu jarri. Suluma yoo jalqaba irratti kuffisneerra waan asirratti ilaalluufis hin qabnu. Adabarru ishee. Sadaffaa irratti kan nuti ilaallu amantaa ashumurii. Afraffaa isa dhumaa nuti. Afraffaa amantaan kun hunda galeessa ta'uudhaa fi akkasumallee itti fufiinsa qabaachuu kan ilaalla jechuudha. Yeroo akkas jennu amantaan tokko addunyaadhaaf ergame moo saba murtaa'e tokko qofaaf ergame kan jedhu jechuudha. Kana irratti amantaa islaamaa yoo ilaalle amantaan islaamaa nama hundaaf ergame jechuudha. Bifa gosa osoo adda hin baasin nama hundaaf ergame gara arabattis ajamattis ergame jechuudha. Hunda galeessa jechuudha. Eenyummoo ilaalle jechuudha. Itti fufiinsa immoo yoo ilaalle amantaan islaamaa yeroo ammaa keessatti amantaa saffisaan guddataa jiru keessaa isa tokkoffaadha jechuudha. Keessattuu biyyoota dhihaa keessatti biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa keessatti amantaa saffisaan guddataa jiru keessaa isa duraadha jechuudha. Tole amantaan sirriitti asuma guddachaa deemuu qaba. Itti fufiinsa qabaachuu qaba. Kanaaf amantaan islaamaa
kana keessattis humna cimaadhaan yookaan immoo haala cimaadhaan jechuudha kan inni ulaagaa kana keessa dabarfatu jechuudha. Sirriitti dabarfata. Jalqabaa kaasee haga rasuulli sallallahu alaihi wasallam ergamanii kaasee jechuudha sanaan duras ture garuu kan nuti ilaallu kan rasuularraa kaafnee waan ta'eef nabi Muhammad irraa kaasee haga har'aatti dabalaa deeme malee hir'ataa hin deemne. Kanaafuu ulaagaa kana sirriitti dabarfata jechuudha amantaan islaamaa. Akkasumallee gosa tokko qofaaf osoo hin taane addunyaaf ergamee jenna. Umarsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin jechuudha. Amantaa kiristaanaa immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf macaafa irratti Yesuus Kiristoos maal jedha? Ani hoolota warra manneen Israa'el keessaa badaniif hin ergame jedha fakkeenyaaf. Isaaniif hin ergame jedha. Inni akkas haa jedhu malee amantaan kiristaanaas addunyaadha kan inni addunyaa wal ga'eera. Jarris addunyaa irratti lallabu jechuudha. Akka addunyaatti lallabu. Sila wanta inni lallabuu qofa ture. Anjaraaf hin argame jecha akkamittis lallabamu iyyuu qabuun qabu ture addunyaa irratti baafame. Egaa amma qabatamaa ammaatti yeroo ilaalle innis addunyaa guutuudhaaf kan inni wal ga'ee jiru jechuudha. Itti fufiinsa isaa immoo yoo ilaalle biyyoota hedduu keessatti itti fufiinsi isaa kun hir'ataa jira. Fakkeenyaaf biyyoota Awurooppaa yoo ilaalle manneen amantaa kiristaanaa hedduun gara manneen daldalaatti gara masjiidaatti jijjiiramaa jiru. Amantoonni yookaan hordoftoonni amantaa sanaa hir'achuu irraan kan ka'e jechuudha. Biyyoota Awurooppaa Ameerikaa kana keessatti waggaadhaan hordoftoonni amantaa kana keessaa ba'anii gara amantaa biraatti makaman hedduutu jira jechuudha. Kanaaf biyyoota hedduu keessatti gadi bu'aa jira itti fufiinsi isaa kun jechuudha. Garuu immoo biyyoota xiqqoo beekumsaanis yookaan immoo qaroominaan dudduubatti fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa kana immoo hin dabala jechuudha. Maa jarumatu lakka. Kanaaf qaroomina duukaa waan deemu miti amantaan kun jechuudha. Qaroomina duuka silaa guddachaa. Amma fakkeenyaaf islaamummaan kun kan humna cimaadhaan kan inni dabalaa jiruu fi qaroomina kanaa wajjin wal qabatuuf yeroodhaa wajjin deema amantaan islaamaa. Evidensii. Zabana hundaa wajjin deema jechuudha. Fakkeenyaaf zabana murtaa'e qofaa wajjin hin deemu. Ragaa fakkeenyaaf namoota amma jiran kana amansiisu. Wanta ofii itti dabalamee namaafis qaama hin jiru. Isuma duriidha. Quraanni isuma duriidha. Yeroo hundaa wajjin deema jechuudha. Garuu amantaan kiristaanaa kun yeroo wajjin waan hin deemnee fi callisii duriigaa callisii amantaa mistira maal jette sila? Mistira Sillaasee. Wanta akkasiin jiru. Mistira baay'eetu jira. Namni gaafata ka. Kanaaf baha kan namni. Maaliif baruun qabu waa'ee amantaa kootiidhaan baha keessa. Islaamummaa keessatti garuu wantati gaafatee dhabdu hin jiru tasa. Hundayyuu gaafataa waa'ee islaamummaa sirriitti yookiin ati bartee wanti isaatti bichaa qofti bartee anatti himuun dhiibbaa ta'u jira. Hin jiru jechuudha. Yoo ati natti himte kan rakkoo qabaatu yoo ati bartee yoo ati sibira qofa taa'e immoo kan rakkoo qabaanne wanti jedhamu jiru. Akkasii. Kanaaf itti fufiinsi isaa hir'ataa jira jechuudha amantaan kiristaanaa kun. Amantaa Yahudaatti immoo yeroo dhufne amantaa Yahudaa akka jarri amanutti gosa tokko qofaaf ergame. Innis ilmaan Yaaqoob qofaaf jechuudha. Inumaayyuu warra jarri hin barbaadan iyyuu miti ammayyuu xiqqoo Yahudota biyya achii biyya asii biyya keessaa jedhamu jalqabe malee jarri amantaa jechuun bal'isuu irratti hin lallaban amantaa jira. Lallaban jarri. Kanaaf jarris kan jarri amanani nuti saba rabbii yookaan immoo saba waaqayyoo warra filatamuudha jedhanii amanu. Warri kan jaraaf uumaman. Nuti rabbiin nu filateetiyyuu nu uume wantoota jiran hunda kana immoo namoota kaan dabalatee nuuf uume jedhanii amanu. Akka jarri nu tajaajilaniif nuuf uume jedhaniitiyyuu amanu jechuudha. Kanaafuu amantaa Yahudaa hordofuudhaaf ati dirqama gosa sana ta'uu qabda jechuudha. Kanaaf jarris takka karaa irratti ba'anii yookaan immoo manneen amantaa biyya biraatti dhaabanii hin lallabanu jechuudha jirti. Kanaaf amantaan kun maalidha? Amantaa hunda galeessa miti jechuudha. Hunda galeessa miti. Amantaa gosa tokko qofa irratti dhaabbateedha jechuudha. Akkasuma hinduizimii yoo fudhanne maqaadhuma sarara yookaan warra hindiiti jechuudha kan hordofu amantaa hinduizimii kana. Kunis gosa murtaa'e qofaaf jechuudha kan inni ergame. Kanaaf hammataa miti jechuudha. Hammataa miti hunda galeessa miti jechuudha. Kana hunda keessa yeroo ilaallu egaa ulaagaa kana afran hundayyuu bifa shakkii tokko malee jechuudha. Bifa mamii hin qabneen kan darbe guuttatee darbu amantaa islaamaati. Amantaan kiristaanaa ulaagaa tokko bifa tokkoon guuttachuu danda'a garuu hunda hin guuttatu. Hunda guutuun dirqama tokko keessaa haftee naani warra kaan kuffisti gaggeedha jechuudha. Kanaaf
ulaagaa kanaan amantaa tokko baruu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkuma ilaalle egaa daawwattoonni keenyas wanti jarri kanarraa hubatanii ulaagaalee ammaa kana qabatanii amantaawwan kana akka nuti jennee yoo jaraa fudhatamuu illee riisarchii guddaa gaggeessuudhaan amantaa kam akka keessaa sirrii ta'ee ulaagaalee kaa'aman sana ulaagaaleen kaa'aman sun amantaadhaan kan kaa'ame osoo hin taane haala namaa galuu fi haala namaa fudhatamaa ta'e tokkoon akka namni fudhatuuf kan kaa'amedha. Kanaaf sana irratti miizana godhanii san booda kan keessaa dabarsanii kan kuffisuu qabu. Garuu akka malaalletti booddees yoo ilaaltanii kan nuti sirriitti mirkaneessinee isinitti himnu amantaa islaamummaa qofti akka inni darbu kana baruu qabu. Kanaaf sagantaan keenya har'aasitti kanatti goolabna. Sagantaa biraatiin sagantaa biraa qabannee amma dhufnutti kanaan dhaabuu qabna wanti asirratti. Kanaaf daawwattoonni keenya wanti nuti har'a ilaallee amantaa sirrii ta'e tokko akkamittiin akka baruu qabnu ilaallee jirra. Kanaaf sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti kan har'a asirratti goolabna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.